Bata'u warra booddee dhuftaniif jechuudha. Kan itti aansuudhaanii akka mala keenya dubbii Waaqayyoo barannaa kutaa ammaa karreen nu dubbiftee keessaa 12-13 irraan deebi'a. Achirratti hundoofnee dubbii Waaqayyoo waliin hirmanna jechuudha. Baga nagaadhaan mana Waaqayyoo dhufuu Waaqayyoo isin dandeessise. Nana dubbisa lakkoofsa 12-13. Kanas argadhee waanan guuttadhe miti. Garuu Kiristoos kansaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuuttan jira. Obboloota koo an akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokkoon godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jiruutti nan hiixadha. Ameen. Abbaa bara baraa sagalee kee jiraataa kanaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkoon lubbuu addana jiranii bira ga'ee ergaa keessa Waaqarraa akka inni itti ibsu ati nutti dubbadhu galgala kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo dhiiga kee foon keenya keetti qixoofnu lubbuun keenya hafuurri keenya akka inni qophaa'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Nu dammassi nu kakaasi sagaleen kee nu haa kakaasu. Nu wajjin ta'i maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin Ameen. Kutaan kuni this chapter as a whole boqonnaan kuni iddoo sadii gurguddaa iddoo sadii kaa'ama yookiin kaa'een fide jechuudha. Ni jalqabaa tokko amma 11tti isa jiru past history isa seenaa namicha kanaa biyya lafaarratti Farisaawii ta'eetu jiruutu gara Gooftaatti haara'ee lammaffaa dhalatee tajaajilatti ture utuu kennuun jalqabin isanni keessa jiraataa turedha. Isa keessatti seera eegaa akka ture dubbata kutaana keessatti tokkomma 11tti yoo dubbifattan seera eegaa ture cimsee seera eegaa ture lakkoofsa 5-6 irratti nagartu isa kana. Seera eegaa turedha. Waldaa kiristaanaa sariyataan turedhe. Sababiinsaa warri Farisootaa seeraan qulqullummaa argamuuf jireenya argamu lallabu gatii ta'eef waan haaraa jireenya haaraa karaa Kiristoos Yesuus dhufeef orma gatii ta'eef namichi kun waldaa kiristaanaa hariyataa ture. Yeroo Waaqayyo yeroo ga'e isa hariyataa kana kan hariyatamu godhe Waaqayyo. Dhugaa kana mul'isee fi dhugaa kana gashee fi isa nama hariyataa ture kana kan hariyatamu godheeti kaa'e jechuudha. Isaa galatu. Ni lammaffaan xinnoo ishee irra bubbullu lakkoofsa 12-16 isa jirudha. Sarara nu dubbifame amma obboleettiin keenya yookiin mucaan keenya nu dubbifte kana. Lakkoofsa 12-16 geeddaramee jireenyi isaa geeddaramee gara Gooftaa dhufee jireenya jiraataa jiru ibsa achirratti 12-16. Kutaa kana keessatti yoo geeddaramee tajaajila jalqabe iyyuu namni kun garuu hawwii addaa tokko qaba. Hawwii guddaa tokko qaba. Innis guddummaa Kiristoos guddummaa Waaqayyoo bira ga'ee guutamuudhaaf hawwiinsaa guddaadha. Harkaan hin qabanne aniidha. Ammuma yoo harkaan hin qabanne harkaan qabachuuf hiixataa jira. Hin nannamne xinnoo isheetti nannamee garuu guutummaatti bira ga'uudhaaf hiixachaan jira. Asirratti waanan jala muree isin agarsiisee darbuu barbaadu namoonni macaafa kana keessatti barreeffaman Waaqayyo jireenya isaanii geeddaree akka
akka maleetti maayii ba'e. Dinqii gurguddaa jireenya isaanii keessaan kan mul'ise utuu isaan nagaa jedhanii agartan, utuu isaan hiixatanii agartu. Isaan keessaa nama tokko lama maqaadhaa yookiin tokko maqaadhaa darbuun barbaada. Innis Museedha. Museen afaaniin Waaqayyoon kan haasofsiisaa ture akka ta'e dubbii Waaqayyoon nutti dubbata. Waaqa isaa haasofsiisu kana ijaanan si argaa, maaloo amma ammaattuu sin haasofsiisa, sagalee kee onan nagaa, amma si arguun barbaada isaa jedhu Seera Ba'uu 33:18 qabdanii agartu. Adaraa fuula kee na agarsiisi, ulfina kee na agarsiisi jedhe. Innaa Waaqayyo namni na argee arguu danda'u hin jiru jedheen. Ooluu hin dandeessu jedhe. Dheebuusaa beelli isaa waa'ee Waaqayyootiif ammayyuu guddaadha, ammayyuu bal'aadha. Kanaaf of na agarsiise. Ulfina Waaqayyoo arginee ittiin guutamnee kan guutummaa isaa bira hin geenyeef waan lama kaa'e. Inuma hawwina, inuma dheebotu, inuma hawwu, inuma hiixatu. Waan lamaaf dheebuun kun lamaan jireenya tolootaa warra Waaqayyoon arganii keessatti mul'ata. Ni jalqabaa maaliif? Tokkoffaa qaama kana keessattuu jirru, qaama salphinaan guutuu kana, qaama kufe kana, ulfina Waaqayyoo irraa kufe kana baannee guutummaa Waaqayyoo arguu kan dandeenye Waaqayyoo dhugaa ba'e. Maal jedheeni? lakkoofsa 20 irratti akkasittiin jedhe, namni fuula koo argee jiraachuu danda'u hin jiru Museedhaan. Kattaa keessan si kaa, si duran darbaa, ududuuba koo agarta malee namni fuula kee argee ooluu danda'u hin jiru jedheenidha. Kanaaf qaama kanaan Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Ni jalqaba qaama kanaan guutummaa Waaqayyoo bira ga'anii Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Yaaqoob seera uumamaa boqonnaa 32 keessatti yeroo ergamaa sana wajjin wallaansoo wal qabe, yeroo itti bu'e Waaqayyoon fuulaa fuulan argeedhe, haa ta'u iyyuu malee du'a ooleera jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Maaliif du'a ooleera jedhe? Namni Waaqayyoon argee ooluu danda'u hin jiru. Araara naa godhee du'a na oolee jedhe. Inni kaan maal jedhaa? እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ሰውነቴም ዲና ቀረች ዳ ዲና ቀረች አልሞተች ምንቹሳት እነን ኬኛ ኩን ኢፈ ባሴ ዱበታ ዋቀዮን ፉላ ፉለተን አርጌ ገሩ ዱአ ኦሌራ ይደ ከናም ናምኒ ዋቀዮን አርጌ ዱአ ኦሉ ደንደው እንጅሩ ሂምበቀ ከገጋ አዱ ከነት ናምኒ አማ ሙርታይ ሮት ሲቁ ዋኒ ተው በረኔራ ኦጀር ከሳቲት እንሞ ገሩ ዱቢ Waaqayyo Waaqa jiraata Xiimotewos duraa 6 lakkoofsa 16 maayedha 6:16 Xiimotewos isa duraa 6:16 irratti akka jedha Waaqayyo duwwaatun du'u inni ifa homti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni takka isa nagarre isa arguus hin danda'u. Ameen ameen. Maayidee Waaqayyo duwwaatun du'u inni ifa homti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni takka isa hin argine isa arguus hin danda'u. Kanaaf waan lamaaf dheebota namni jedhe inni jalqabaan ibsaa jiru kuni qaama kanaan utuu jirru Waaqayyoon guutummaatti guutuutti argine halleluuyaa jechuun dandeenyu kanarraa amma hiikamnutti. Kanaaf kun isa jalqabaati. Ergamichi Qorontos duraa 13 lakkoofsa 2 irratti akka nama of ilaalii keessaan ilaalee hubachuu dadhabeeti nu yarraa'edha.
Na duukaa jirtu? Akka maalii? Akka maalii? Akka nama of ilaalii keessaa waa argee hubachuu baafateetta? 12 13 12 sool yookiin ati abbaan baafattanii yoo dhageenye gaariidha. Qorontoota duraa 13 12 Ameen ameen ameen. Agartanii akka nama of ilaalii keessaan argee waa hubatina feetarraa jedhe. Inni afaan Amaariffaa በመስታወት በድንግዝግዝ ነው የምናየው። ድንግዝግዚ ኢሰሞ ኢሰሚቲ ተንከኛ ማማይኒ ከኒ akka nama of ilaalii keessaa waa argeen hubatina feeti. Abaluusaan hubatina fee abaluusaa akkasitti himuu hin dandeessan. Gaafas garuu jedhe haleluuyaa. Maalitti quba qabaa? Gaafas garuu gaafa kam? Gaafasa kanarraa hiikamnu. Gaafas garuu fuula argina jedha haleluuyaa. Fuula argina. Akkuma namaan beekamen isa beeka gaafas jedhe. Amma garuu beekumsa jiru hundumaarraa qonxoreen xinnoo isa beekaa jedhe. Gaafas garuu guutummaattan isa beeka jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf har'a wanti nu haguuge dadhabbii nu uffannee jirrudha. Foon nu uffannee jirrutu akka nu hin agarre godhe. Mul'ata boqonnaa 4 naa baasaa. Na sababa kanaaf itti haguugamnee jirraa jedhe. Kun isa jalqabaati. Inni itti aanu immoo maaliifi waan lamaaf dheebonnaan jedhe. Tokko waan lamaaf arguu dadhabnaan jedhe. Inni jalqabaa of dadhabbii kana gatiiffannuuf, qaama kana gatiiffannuuf. Inni itti aanu maalidhaa? Waaqayyo argame kan hin kuufamne sababa ta'eef. Ameen ameen. Maaliif Hawwaa Phaawulosin Hawwaa Waaqa sadaffatti ol butamee ammayyuu nagarreedha. Naanii xadda ammayyuu qabachuufanii xaddaa'edha. Maaliif inni jedhu qabxiin lammaffaa kana jalatti Waaqayyo Waaqa argamee ilaalamee hin kuufamnedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asirratti mul'ata boqonnaa 4:6-8tti sool baaftetta or daagim ban baaftan na dubbisaa dafaati 4:6-8tti ila baay'isa godha dhaggeeffadhaa irra deebi'u. Eessaan qabu ija fuula duraaf fuula duubaan qabu ija jedhe. Ijji isaanis keessaaf duubaan naanna'ee wal gaba ijatu. Ameen 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 ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma bineensa arfan kana agartanii egaa fuula isaa duratti akka cabbii kan addaatu afameetu tureedha. Teessoo Waaqayyoo duraadha. Teessoo Waaqayyoo kana dura immoo bineensa afurtu jiraadha. Isaan kun uumama hundumaa ripirezentii godhu. Risaanii warra kaattuu ripirezentii godha. Inni neenca fakkaatu immoo bineensota caakkaa nama achi keessatti agartaniitu. Isaan kun hundinuu jedhe fuula teessichaa dhaabatu jedhe. Ijji isaanii keessaaf duubaan argaa jedhe. Duubaaf dudduubaan argaa jedhe. Asiin isin ilaalaa jedhe.
achiin isin ilaalaa jedhe. Garuu kana hundumaa argaa kaattuu immoo ja'a qabu jedhe. Balali'anii achiin asiin naanna'anii ilaaluu danda'u. Garuu haa ta'u malee naanna'uu isaanii hin barbaachisu. Humti qaama isaanii hoo ija duwwaadha. Garuu ija kana qabaatanii yeroo hundumaa ganamas galgalas qulqulluudha Waaqayyo Gooftaan maccaa jedhu. Haleluuyaa. Hin kuufamu jechuudha bara baraan. Yeroo hundumaa ijattiin argan qabu. Yeroo hundumaa carraattiin ilaalan qabu. Garuu hin kuufamus Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhu yeroo gadi jedhanii maanguddoonni 24 ol jedhan ulfina Waaqayyoo gara biraa. Yeroo gadi jedhanii ol deebi'an ulfina Waaqayyoo gara biraa. Yeroo hundumaa calaqqisu ulfina gara biraa argu. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa ergama jarreen kun arfan ganamaaf galgala ilaalanii hin quufan ta'e Waaqayyoo hin quufamu jechuudha. Surraa nama hawwatu, miidhagina nama hawwatu, jireenya nama hawwatu of keessaa kan qabu Waaqayyoodha. Waaqni jiraataan kun hojiin harka isaatii miidhagaadha. Gara galaanaatti gadi ba'aa. Sinsinniin jaalala isaatii isin hin dhiisu. Miidhaginni bishaanii gara samii ol ilaalaa. Miidhaginni isaa yeroo hundumaa isin hawwata. Gara caakkeenii kana ilaalaa. Yeroo hundumaa miidhaginni isaa isin hawwata. Inni kana uume Waaqayyo Waaqni jiraataa immoo miidhaginni isaa kana caala. Kana doo addaa jedhanii waame Waaqayyo. Haleluuyaa. Galata galchii ulfina isaatiif. Kanatti si waame Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa obboloota koo gaafa du'aa ka'u du'aa kaane jarreen kana wajjin amma wal maknutti ganamaaf galgala isa dheebotaa achii tataa akkuma Phaawulos achii tataa gaaf tokko biraan dhugaa Waaqayyo Waaqni jiraataan. Haleluuyaa. Kanumaan jiraannaa carraan gara biraan hin jiru. Ni sadaffaan egaa macaaficha iddoo sadiittanii kenni jalqabaa seenaa isa jalqabaatiin jedhee inni nama ammaatti dubbadhu seenaanni keessa tureef agarsiisa. Inni sadaffaan lakkoofsa 17-21 jiru. Isa kana keessumatti 20-21 irra deebi'uudhaaf 20-21 maal jedha achirratti 20-21 akkana jedha. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuu deebi'a jennee eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhanna keenyaa isa gad deebi'aa diddiiree akka dhanna isaa ulfina qabeessaa gochuu hin danda'a. Humni kanaanis waan hundumaa of jala galcheera jedha. Haleluuyaa. Inni sadaffaan inni tokkooma 11tti inni jiru jireenya isaa darbe bara fariisaa'ummaa. Lakkoofsa 12-16tti inni jiru dheebuu isaa amma 17-21tti garuu maanni agarru waan sadii ka'a achi keessa. Tokko inni kaa'u nuyi nama biyya Waaqarraati jedha. Biyya Waaqummaa sana keessatti carraa nama biyya Waaqarraa gochuu ta'u arganneerraa jedha. Inni lammaffaa jedha. Achi deebi'ee nuu dhufu fayyisaan keenya jennee moo eeggataa irraa jedhe. Abdii qabnaa jechuu isaati. Eegaa jirra jedhe. Inni sadaffaan gaafa du'aa ka'uu immoo geeddaramnee qaama isaa ulfina qabeessa kana uffachuuf jirraa jedha. Haleluuyaa. Kanaaf egaa hubadhaa inni 1:11tti jireenya isaa darbee sagadadummaa sabiyya lafaa 12:16tti jireenya Yesuus Kiristoos keessa lixee garuu hin quufin yeroo hundumaa hiixatu. 17-21tti immoo nu warra biyya Waaqarraati. Fayyisaa achi deebi'ee nuu dhufu qabna. Gaafa achi dhufu immoo qaama isaa isa ulfina qabeessa akka fakkaatutti qaama keenya jijjiiree qaama jijjiiramaadhaan isa arguuf jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kun abdii waldaa kiristaanaati egaa. Obboleettii obboleessaa kun abdii waldaa kiristaanaati. Kun Phaawulos duwwaadhaaf kenname tun ta'in warra Yesuusitti amananii
du'aa kaan warra jireenya kanatti waamaman hundumaaf kennameera. Haleluuyaa. Egaa amma gaggabaabseen abdii kan harkaan qabachuudhaaf maal goonu nuyi? Seeduun deebisa gaa. Abdiin keenya achi deebi'aanuu dhufe inni eeggataa irraa jedhe. Waan ni lammaffaan abdiinsaa foon keenya kana jijjiiramaa jedhe. Abdiidha kun. Ameen. Achi dhufaa foon keenya jijjiirama kana eegaa jirraa jedhe. Abdii kan harkaan qabachuudhaaf maal godhu nuyi? Number 1 abdii kan harkaan qabachuudhaaf inni jalqabaa kaleessarraa hiikamuu nurra jira. Maa jedhee lakkoofsa 6 irratti ani isa darbe dhiiseen nan qabadhe maal godhe? Maal godhaan jireedhe? Hiixataan jireedhe. Isa kaleessaa maalan godhe? Meenan dhiiseedhaa hundi keessaan. Hundumti keessaan. Isa kaleessaa dhiiseera. Isa dheengaddaa dhiiseera. Isa bara darbee dhiiseera. Amma garuu nan qabadhe dheen hiixataa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Inni kaleessaa maayin hameen kaleessaan jiru jedhe. Jibbi kaleessaan jiru jedhe. Xuraa'ummaan kaleessaan jiru jedhe. Isa dhiiseera isatti dugda gateera jedhe. Isa Waaqayyoo waalee ani nan waala jedhe. Do you know yeroo baay'ee wanti nu rakkisu maal akka ta'e? Our past life. Isa darbeetti nu rakkisa hunduma. Isa dheengaddaa, isa waggaa darbee, isa bara dargaggummaa, isa kaleessaa, isa dheengaddaatti rarraa namni baay'een. Isa inni irraanfadha jedhe. Isa nan gata nan irraanfadha jedhe. Nan qabadha Yesuus Kiristoosiin jedhee tan achi hiixataan jiraanoo jedhe. Haleluuyaa. Ermiyaas 31:14 irraa yakka kee bara baraan hin yaadadhu jedha Waaqayyo. Isa Waaqayyo irraanfatetti rarraana nuyi. We are living in the past. But kutaa jedha Waaqayyo. Isa darbe kutaa jedha. Isa isa darbeedha. Kufaatii darbe, jibba darbe, dhiisaa isa jedhe. Ergaa Phexros isa duraa 2:10 irraa maa jedhaa? Past life isa darbe jireenya isaa maal jedhaa? Isin takkaa saba Waaqayyoon turre amma garuu haleluuyaa. Mee amma garuu jedhaa? Amma garuu isin saba Waaqayyoo taataniittu jedha. Ergaa Phexros duraa 2:10 isin takkaa saba Waaqayyoon turre jedhe. Al tokko sometimes ago saba Waaqayyoon turre amma garuu sadeen gaddaa laali sammaa laali. Annama Waaqayyooti jedhi seexanaan. Annama Waaqayyooti jedhi ofii keetiin jedhaa. Annama Waaqayyooti taataniittu jedhe. Eenyu godhe? Waaqayyo Waaqa jiraata taataniittu jedhe. Hin taasifamne Waaqayyo nu taasise. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf obboleessa koo abdii kan harkaan qabachuudhaaf abdii isa geeddaramuu kana abdii isa biyyicha dhaqanii jiraachuu kana harkaan qabachuudhaaf number 1 inni jalqabaa kaleessatti nagaa dhaamuudha. Ciao baay jechuudha kaleessaatti. Dadhabbii kaleessaatti, rakkina kaleessaatti nagaa dhaamuudha. Zeekiyoosiin kottu mana keetti hangalaa Yesuus. Na duukaa jirtu. Mee kottu hangalaa mana keetti eeguunni Yesuus Kiristoos balbala mana isaatti tole jeetu namichi tata gochuutti ka'e haasaasa. Maal jedhe Zeekiyoos? Waan an qabu keessaa hiyyeessaaf walakkaa isaan kenne jedhe. Miliyoonii 20 qaboote 10 eewute jedhe. Kan hiyyeessaati jedhe nan kenne jedhe. Namoota ammeenyaan kasa seera tanaan 4% kennaa jedhe. Harka 4 kenne jedhe. Yoo ammeenyaan nama kasa seera ta'e yoom dullaadhaan dhahe maali maa namichi kun maayya kana? Waatti dubbateera Yesuus dubbii Yesuus wanti galmaa'ee jira. Amma nama dubbate kunis impresiisan goone. Haa illaatta hiyyeessa walakkaa. 4% dha hin jenne waan tokko dubban. Maayiree Yesuus. Kunis qomoo Abrahaamiyoo fayyinni mana kanaaf ta'eera. Haleluuyaa. Birrii kee warqee keetu isa gammachiisa mitis. Birriin kee warqeen kee kan saati atuu kan saati.
Kanaaf birrii kee warqee keetti impressed hin ta'u. Ati kansaa inni si godhate kansaa ta'uu isaatti impressed ta'a Waaqayyo. Kanaaf mana namicha kanaa lite dhaqee ol lite garuu utuun rukutamin utuun qanxootamin amma kana lafa nan kennedha. Maaltu lite mana isaa? Dheengadda saamtuu qarattu, dheengadda joonjessitu, har'a garuu nama haaraa. Dheengadda nama ofittoo, nama saamu, har'a garuu nama kennu. Jireenya namaa geeddara Yesuus. Maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Dheengadda gara biraa seenaan har'a gara biraa. Kaleessatti nagaadhaamaa jira namichi. Zeekiyoos nagaadhaamaa jira. Namoonni baay'een geeddaramanii mana Waaqayyootu jiranii kaleessa keessa deddeebi'u. Dheengadda keessa deddeebi'u. Maaltu Zeekiyoosiin yaada kaleessaarraa, jibba kaleessaarraa, hama kaleessaarraa maaltu irraa galagashe? Jaalala Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Isa fudhatee galee mana isaatti. Sabachitti dhiisee kaam. Kottu rakkina kee argeera, na arguu barbaadda, kottu dheebuu kee argeera. Caafii mukaarra ba'e. Namni guddaan kun waa'ee ulfina isaati achuma gatee, waa'ee soorummaa isaa achuma gatee, waa'ee maalummaa isaa achuma gatee nama muka yaabu beektusin daa'imman yaaba sila. Hin arge Yesuus. Kaam. Kottu mana kee noolaarra hidheedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Namicha isaa jaamaa gooftaa Yesuus dhoqqee ija isaatti dhibee fayyisee yaadattu wangeela Yohaannis 9 keessatti namichi kun cubbuudhaan si fayyise cubbamaadha dhugaarratti bayyadaniin maali namichi cubbamaa ta'uu isaan beeku garuu waan tokko beekaa jedhe kaleessa jaamaa akkan ture har'a garuu kan ija koo na fayyiseen beekaa jedhe kaleessi gara biraa har'a garuu nama haaraa na taasiseera jedhe. Kanan dhugaa baasaaf jedhe haleluuyaa. Kaleessa keenya sageeddaree Waaqayyoof galanna ta'u. Dheengadda keenya sageeddareef galanna ta'u. Waggoota darban sageeddareef galanna ta'u. Haleluuyaa. New creature jedha. Eenyuyyuu Yesuus Kiristoosiin uumama haaraadha. Qorontoos 2:17. Eenyuyyuu Yesuus Kiristoosiin hundinuu uumama haaraadha. Isa haaraan ulalachiise Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaafi I am new person in Christ jedhe namichi. Lakki namichi kun cubbamaa irratti dhugaa bahe. Anoo sa'oon beeku jedhe. I don't know that part jedhe. I only know one thing jedhe. Innis kaleessa jaamaa akkan ture. Har'a akkan ija koo ibse. Kana duwwaan dhugaa baaf jedhe. Namoonni baay'een waan dheengadda balleessanitti, waan bara darbe balleessanitti hin rakkatu. Hunduma keenya hin rakkata. Galtii koonshesii irraan nama hiiku Yesuus Kiristoos dhiigni isaa ulfina qabeessa. Ameen ameen. Yoosefiin gurguran obboloonni isaa boolla keessa buusan achi keessaa baasan hin gurguran haadhootu gurgure. Gaafa inni Yoosef ta'uu isaa mataa isaatti mul'ise yabiyyoo nu nyaaddu ya boolla maaloo banami nu nyaaddu jechuutti barbaadan wayyoo jedhan jedhe hin baqan akka gagaa. Maal wayya nu ajjeesa hojaanu baa hodhan. Maal jedhe Yoosef? Waaqayyootu sin hooshuudhaaf nama hooshuuf jedhe sin dura na ergeedhe. Ameen ameen. Eewu na ergeedhe. Maan jettani? Waaqayyoon na erge waa'ee gurgurtaa terminoloojii sanatti maa hin ba'uun? Waa'ee gurgurtaa naasaa waa'ee obbolootaa naasa'uun? Sini galee? Isa haasaa miti noo. Waaqayyotu sin dura na hooshe lubbuu hooshuudhaaf jedhee sin dura sin na baase Waaqayyo. Isaan isa kaleessaatti rarra'u he already forgot it. Inni dhiiseera waa'ee isaanii. Inni jireenya haaraa jiraata. He is the vice prime minister. Hallelujah. Inni hoogganaadha. Hallelujah. Isa Waaqayyo iddoo gara biraa marcuma gara biraa irra kaa'eera. Inni waa'ee hamaa waa'ee obbolootaa hammeessuu ol buusuuf gadi buusuurra hiikeera Waaqayyo. Nu waa hiiku Waaqayyo. Waa'ee obboleettii waa'ee obboleessaa waa'ee sareen gaddaa waa'ee waggaa darbee waa'ee bara darbee isatti nu waa hiiku Waaqayyo. Anoo hiikameera de Yoosef. Isa dhiisaas hin jedhe. Boqonnaa 45 lakkoofsa 8 irratti ammas gaafa abbaan isaanii du'e immoo amma kana dura abbaa keenya argeeti garaanuu laafe mooji kana booddeedhaan jedha.
ammas waggaa dheeraa booddee 50 lakkoofsa 15 irratti maal jedha keenya Waaqayyoon na ergee isiniin jedhe isa kanaaf takkaayyuu sammuun isin hin nyaatamin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni baay'een isa kaleessaa sadeen gaddaatti rakkatu, isa bara darbeetti rakkatu. Waaqayyo seenaa haaraatti nu ceesiseera. Haalleluuyaa. ስንት ሰው ነው በትናንት የሚጨነቅ? ነው የቀጣ። Don't be prisoners of the past. Hallelujah. God has opened new life and chapter so that we walk in it. Amen, amen. Waan haaraa chaaptarii haaraa jireenya haaraa nurratti baneera. Lammaffaa abdii harkaan qabachuun maal goonuun jedhe inni gara biraan kaleessatti nagaa naabuudha, inni gara biraan immoo hiixachuu. Jireenya nama baay'ee keessa hiixachuun hin jiru. Rakkina baay'ee qaba namni baay'een isaaf. Angaruu nan hiixadha jedhe. Jireenya amantii kiristaanummaa humnaa gara humnaati, jabinaa gara jabinaatti, ulfinaa gara ulfinaa, jireenya gara biraadhaa gara jireenya gara biraa, mul'ata gara biraatti. Inni Ibroota barreesse boqonnaa 6 irratti waa'ee Kiristoos barsiisata jalqabaa dhiibnee isa namoota warra gaadhaaf lallabamuutti achi dabarra. Isuma yeroo darbeetti irra raynaa. Waa'ee annawwa ga'amuutti irra raynaa darbaa. Barumsa gadi fagoo qaba Waaqayyo. Iskeel mul'ata arge keessatti yeroonni iskeel 47 yeroonni safaru keessa na liccise bishaanichi gulubii koo ga'e amma sin safare jilba na ga'e amma sin safare muddi na ga'e amma sin safare bishaan daakamu ta'e. Guddinni mana Waaqayyoo keessaa, ulfinni mana Waaqayyoo keessaa addoo xinnoo tokko miti. From glory to glory, from power to power. Sini garee dimension gara biraatti ce'aa darbaa adeemna. Yoo maal goona ta'e inni xanna'oo ta'e, yoo gara sanatti inni xanna ta'e. Filippos Naatinaa'eltu kottu gara Kiristoos dhannaa jedhee Filippos kottu gara Naazireet dhannee Yesuusin ilaallaa isa Musee waa'ee isaa dubbate ilaallaa jedhe. Lakki Naazireetii waan gaarii hin jiru kottu ilaali jedhe. Fuudhee dhaqe. Yeroo gara Naazireet dhaqu Yesuus Kiristoos fagootutu isaan dhufanii argeeti Naatinaa'eliin qulqulluu nama Waaqayyoo ittiin jedhe. Maal eessatti na beektaa jedhe Naatinaa'el. Nama haaraadha irra wal arganii. Eetti na beektaa nan utuu Filiippoos kottu siin hin jedhin muka harbuu jala lafatti teessuttan si beekaa jedhe. Oo jedhe. Ilma Waaqayyoo yaa barsiisaa mootii Israa'el jedhe waan sadii. Yaa barsiisaa mootii Israa'el ilma Waaqayyoo jedhe. Harbuu jalattan si argina kan dhuma dubbattee kanarra kan caalu arguuf jirta jedhe. Kanarra kan caalu qaba Waaqayyo. Isaarraa agarreerra, sabarreen gadaadhaan namanneerra, isaarraa namataa jirurra kan caalu mul'ata guddaa qaba Waaqayyo. Kanaaf obboloota koo isaaf achi hiixachuu inni sadaffaaf inni dhumaa abdii kana harkaan qabachuudhaaf beekaan kukkutee gara sattaanutti dabarra deemi. Inni sadaffaa eeggachuu. Maayidee cufe chaaptaricha faayisaan keenya waaqarraa nuu dhufa jennee isa eeggachaa jirra. Abdii keenya harkaan qabachuudhaaf inni dhumaa inni sadaffaan inni jalqabaa kaleessatti nagaadhaamu, inni lammaffaan hiixachuu, inni sadaffaan eeggachuu jedhame. Eeggachuu kaleessa eeggachuu arga namaa taadduu wajjin waa'ee eeggannaa hirmane Ibroota keessatti. Dunkaana keessa taa'eetti Abrahaam boqonnaa 11 keessatti Ibroota. Dunkaana keessa taa'a. Boris sin eega. Dunkaana keessa taa'a iftaan sin eega. Waggaan hin darbe waggaa dhufus Abrahaam fixee Isaaqitti darbe. Isaaqi sin eega jedha. Sagalicha takka jedha. Sadan isaanii maqaadha. Yaaqoob sin eega. Maal eegodha? Biyyattii Waaqayyo biraa dhuftu eegaa jiru jedhe. Eegganna beektu namni yeroo baay'ee jireenyi isaa murtaadha.
waa eeguun jaallatu namni. Akka eegummoo wanti nama dadhabsiisu hin jiru lafa kanarra. He didn't mention the time, the year, but he told us, wait, a guide. Ammarratti eegaa jirra. Ibroota 11 dhuma isaarratti lakkoofsa dhuma isaarratti maayedha. Isaan kun hundinuu amantiin isaanii dhugaa ba'ameefitu jiru. Waaqayyo garuu waa'ee keenya fagootti argee waan tureef akka isaan nu eeganiif jara tursiiseedha. Kanaaf Yesus Kiristoos waaqarraa yeroo deebi'u toloonni dhugaa ba'ameef Oftaayeen, Baarqi, Saamsoon warri kun hundinuu dhugaa ba'ameefitu jiru. Waa'ee keenya malee akka isaan gara guutummaatti hin dabarreef Waaqayyo waa'ee keenya argee tureedha. Haleluuyaa. Nu wajjin ulfina bara baraa sanatti cidha Hoolicharratti nu wajjin dhiyaatu gaafas. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesuus dhufee du'ee du'aa ka'ee har'a waldaan kiristaanaa Kiristoosii Waaqarratti eegaa jirti. Yaan inni dhufu immoo Waaqa samii kanarratti biqqeedha. Nummoo asii ol kaana cidha Hoolicharra teenya gaa. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Mul'ata 19 lakkoofsa 9 irratti cidha Hoolichaa galmaa'ee jira. Mul'ata 19 lakkoofsa 9 irratti. Achirratti waan dhiyaatu immoo Isaayyaas 25 keessatti caafamee jira. Cidha sanarratti waan dhiyaatu qilximii daadhii wayinii isa dulloomaa isa ture. Waaqayyo tullu Tsiyoon irratti Waaqa irratti qopheesseera. Achirratti waan 2-3 godheedha. Tokkoffaa golgaa du'aa tarsaasaadha. Once for all. Lammaffaa ija hundumaarraa imimmaan haqaadha. Lamuun boossuu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waldaa isaarraa, saba isaarraa, warra boo'aa turan hundumaarraa ija isaaniirraa imimmaan haqaadha. Isa eegganna Waaqa irrattidha. Ameen, 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 ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee galata laadhaa godhaatti isa kanaaf. Gaafa sana foon keenya kana geddareedhe. Inni nu eeggannu kun gaafa biqqachirraa jedhu foon keenya isatti qaanofnu kana geddaree glorious body akka sakansaati godhaidha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Waaqayyo amma guyyaa sanaatti ulfina kana keessatti nu haa eegu. Ameen, ameen. Quuftanii? Ameen. Taayimoon taan. Galanni isaaf haa ta'u amma gara arbaata qulqulluutti dhiyaannaa garuu isa duraa isin haa eegu. Gooftaa bara baraa nu dagattoota cubbamoota dadhaboota kanaaf dhiiga kee dhangalaasuudhaan kunoo kana seenaa kootiif godhadhaa jettee seenaa waggaa 2000 dura biyya lafaa kana irratti raawwatetti yaadannoodhaaf ittiin jiraachuudhaaf ittiin du'a ka'uudhaaf Gooftaa seera kana waan nu ijaarteef galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Sidhaabee sokkee seerri dhaabate kun itti fufee jira. Amma gaafati Waaqa irraa deebitutti ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa as keessa dhuga ba'umsa kana keessatti akka nu eeddu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Eenyuyyuu dhiiga kanaaf foon kana kan hirmate intala badiisaa alba badiisaa akka hin taane ayyaana kee keessatti bara baraan eegi. Kana waan gootuuf ulfaadhu afaa bara keenyaa guyyaa keenyaa eebbis maqaa Yesuus Kiristoosiin. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa sinii ibsu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaa siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin. Ameen. Gooftaan isin eebbisu taa'a.